warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa tokkummaa waldoota Oromoo warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa Sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo warra Wangeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaa fi kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo warra Wangeelaati. Reediyoon warra Wangeelaa sagantaa ishee guyyaa har'aa qabattee kunoo dhiyaatteetti. Sagantaa guyyaa har'aa wajjin qopheessaa raadiyoo warra Wangeelaa ana Roobsan Makkooti. Sagantaa keenya har'aa keessatti torbee kutaa tokkoffaa isinii dhiyeessinee kan turre mata duree maal ta'e na laata jedhuun kan dhiyaate ergaa sagalee Waaqayyoo hojjetaa Wangeelaa Taarraqaa Abarraatiin kan isinii qophaa'e kutaa lammaffaasaa har'a qabannee isinii dhiyaannee jirra. Sagantaa kanatti guddaa akka gammaddan abdii guddaa qabna. Haga xumura sagantaa keenyaattis akka obsaan nu waliin taatan isin affeera. Faarfannaa taanu kanaan gara ergaa sagalee Waaqayyootti isin dabarsa. Meeka'een faarsaa tarreessaa maqaa kee dhaheen kakaasaa silaa faarfadhee sin quufuu gerarreen immoo odeessaa Yesuus yaabbaa dhugaa koo sitanaaf ta'ee nagaa koo Dinni goolinatti kaasee muttiin na bomboleessee sitarkaa dhahee balleessee biitaan mirga koo ilaalee mukaan qabadhuus wallaalee yemmuu gogaan koo na gube yaaddoonii biyyaanni na hube alagaa firrii na jiibee sitanaaf ta'ee nagaa koo sirkaatti hanniqaa Galatomi, 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 galatomi Sita sulubun jirade kabajomi, kabajomi Galatomi, 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 galatomi Sita sulubun jirade kabajomi, kabajomi Galatomi, galatomi, galatomi Tokkitti kan geetii koolaate si konfa Yesuus kan ba'aa koobaate hina fuula kee galfata kee nyaate nan dhufe kunoo galata kee baadhe galata kee baadhe kunoo galata kee galata oo galata keeti kunoo galata kee galata oo galata keeti kunoo ilillisee galata oo galata keeti kunoo galata kee galata oo galata keeti kunoo galata kee galata oo galata keeti kunoo galata kee galata oo galata keeti kunoo ilillisee galata oo galata keeti kunoo galata kee galata oo galata keeti
hawwitu sirbe qullaa buuse waaqessuun milkoo maalii faarse kan danuun ta'e fedduu faarsa dhiiba'aaf hin ta'u doon aarsaa ulfinni siifi yoomuu kan keetii galanni sii faarsamoo ganzaba keetii ulfinni siifi yoomuu kan keetii galanni sii faarsamoo ganzaba keetii naaf xumurteettaa kan galte qaalii lafa dhidhiitee lichee yoon sirbe maalee naaf xumurteettaa kan galte qaalii lafa dhidhiitee lichee yoon sirbe maalee sifanumna koo hin qosadhu irraa dhossee nan bifadhu kan akka keessin argadhu yesus kogoota bararaa si abbaan barabaraa siitona olfaate dararri na qaqqabdee lafa barii isa dhabee halkan waarii harka na guutee balleeffaa sifammayyuu jecha naba namnuu nama duute baddusaa dee ol kakaasa jaalleewwaniif gootota isaa faarsee lafa raasa maaliyoon jajee gooticha naaf dhiiga dhangalaase golgotatti golgoleesse diina conkolaase diina conkolaase diina conkolaase diina conkolaase conkolaase kunoo galata kee galata oo galata keeti kunoo galata kee galata oo galata keeti kunoo ilillisee galata oo galata keeti kunoo galata kee galata oo galata keeti kunoo galata kee galata oo galata keeti kunoo galata kee galata oo galata keeti oo galata keeti oo galata keeti Baba kakakungeche gammadde garan koo shimboche darbuun koo jabina koon miti milkoominni koo yesus kooti ulfinni siifi yoomuu kan keetii galanni sii faarsamoo ganzaba keetii ulfinni siifi yoomuu kan keetii galanni sii faarsamoo ganzaba keetii naaf xumurteettaa kan galte qaalii lafa dhidhiitee lichee yoon sirbe maalee naaf xumurteettaa kan galte qaalii lafa dhidhiitee lichee yoon sirbe maalee nama taatee natti dhiyaattee gadi jettee na fayyifte du'a jalaa na hambifte fannoo kee naafi gamnummaa biyya lafaa fi gowwummaa eenyutu deegaaf wabii darba utuu sin taane yaa abbaa hunduu mataa raasa darba natti gortee galata kee na guddiftee tadhala kee namnuu nama duute baddusaa dee ol kakaasa jaalleewwaniif gootota isaa faarsee lafa raasa maaliyoon jajee gooticha naaf dhiiga dhangalaase golgotatti golgoleesse diina conkolaase diina conkolaase diina conkolaase diina conkolaase conkolaase Fayyaanni waaqayyo siif haa baay'atu hordoftoota dhaggeeffattoota raadiyoo warra wangeelaa akkam jirtu nagaa keessanii nana mana bakka garaagaraa jiraattanii Kiristoos keessatti nagaa guutuu akkasiin qabdan yeroo nuyi amma keessa jirru kun kallattii hundumaan raafamni addunyaa yoo mudateeyyuu iddoon kanarra hin wayya jedhamu addunyaa kanarraa yoo dhabameeyyuu inni waan hundumaarra caaluuf inni wayyu Kiristoos teessoo isaarra nuuf jira too isa qabnu immoo raafama addunyaa duukaa buunee raafamnu sodaas hin qabnu sababni isaa isa waan hundumaa moo'eef seera hundumaa moo'ee jiraatu Kiristoos nu wajjin jira waan ta'eef maa jireenyi keenya haalotaaf barlaalee na'aa sodaataa dhiphachuu hin qabu kanaaf abdii qabnu Kiristoos irra ija keenya ka'annee haalota hundumaa moo'ichaan darbuu dandeenya waaqayyo hunduma keenya gargaaru egaan dhaggeeffattoota keenya torban darbee mata duree maal ta'inna laata jedhu wajjiniin ilaalaa dhufne mata duree kana isiniif qabatee kan dhiyaate an lallabaa wangeelaa Taarraqaa Barraa waldaa Makaana Yesuus Insilaalee Amboorraati egaan har'as mata duree kanatti fufnee kan wajjiniin ilaallu ta'a maal ta'inna laata isa jedhu kana akkuma torbee darbee macaafa qulqulluu keessaa Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 57 hanga 66tti dubbisne ergaan kun bara Yohaannis dhalate ergaa caafame kutaa sana keessaa fudhadheeni
achumarra dhaabannee addunyaan keenya kana keessatti namoonni raafamaaf hammacama akkamii keessatti akka isaan gadi ba'an ilaallee turre. Arras isuma kanatti fufnee maal ta'inna laataaf addunyaa kanaaf sababii guddaan maali? Addunyaan keenya addunyaa akkasii kana keessatti addunyaa maal ta'innaa ta'a keessa jiraatan kana keessatti maal ta'uu qaba dhalli namaa isa jedhu wal wajjin ilaalla. Sababni isaa dhalli namaa jireenya isaa har'aa borii keessatti maalan ta'a maaltu ta'a kana gidduu jiraata dhalli namaa. Oolee bulee maalan ta'a maaltu ta'a taa'ee ka'ee maalan ta'a maaltu ta'a nyaatee dhugee maalan ta'a jedha dhalli namaa. Yoo beela'e beelaaf maalan taa'edha. Yoo nyaatee quufa koo kanaaf maalan taa'edha. Yoo nyaatee furdate furdina koo kanaaf maalan taa'edha. Yoo nyaata dhabee yookaan utuu nyaatu huqqate huqqanni koo kun maal ta'a laata'edha. Bifa isaa laalee jireenya isaa laalee maalan ta'a bara namni jedhaa jiraatu. Rafee ka'ee yoo hirriba baay'ee rafee maalan taa'edha. Yoo hirriba dhabe maalan taa'edha. Yoo beela'e maalan taa'edha. Yoo quufe maalan taa'edha. Kana hundumaa keessatti akka Waaqayyo jedhe ta'uudhaaf addunyaa maal ta'innaa keessa akkamitti akka ba'uu dandeenyu fufnee wal wajjiniin kan ilaallu ta'a. Kadhannee gara barumsa keenya guyyaa irratti seenna. Siif galatatu ta'a abbaa keenyaa. Barri kee daangaa kan hin qabne yeroo hundumaa moo'aadha jiraataadhaati. Barri kee daangaa kan hin qabne ulfinaaf galata siif kennina. Bara hamma bara baraatti galanni siif haa ta'u. Ammas sirraa barachuuf fuula keetti dhiyaanneerraa bakka jirrutti sagalee kennutti dubbadhu. Ilaa dhaggeeffatoota keenya kaan iddoo hojii jiru, kaan mana isaanii keessa jiru, kaan boqonnaarra jiru, kaan mana yaalaa jiru, kaan karaa deemaa jiru, kaan hojii garaagaraa keessa jiru, kaan wantoota qabatamaa keessa jiru, wantoota qabatamaa hin taane keessa jiru, kaan jireenya qabatamaa jiraata, kaan jireenya qabatamummaa hin qabne jiraata. Addana keessatti maalan ta'a laata kan jedhu dhaloota fuula kee dhaabbata si eeggatu kana keessatti akka ta'uu qabnu nutti dubbadhu. Ergaan kee gara keenya haa dhufu maqaa Kiristoos Iyesuusiin si kadhannaa. Ameen. Egaan maal ta'inna laata kan jedhu macaafa qulqulluu keessaa bakkoota inni itti argamu mata dureen jechi kun yookiis gaaleen kun maalirratti yookiis akkamitti caafame ta'e wajjin ilaalla. Macaafa qulqulluu keessatti jechi maal ta'inna laata yookiis maal ta'inna ree jedhu iddoo 5tti barreeffamee jira macaafa qulqulluu keenya kakuu haaraaf kakuu moofaa keessatti. Inni jalqabaansaa iddoo inni itti barreeffamee jiru macaafa Iyyoob boqonnaa 27 lakkoofsa 8 irratti caafamee jira. Kutaa sana keessatti akka jedhaa asuma dubbisee wal wajjin ilaalla akkasidha. Iyyoob 27:8 irraa yeroo Waaqayyo isa balleessu yeroo inni lubbuu isaa keessaa baasus abdiin nama Waaqayyo malee jiraatu maal ta'inna laata jedha Iyyoob. Dubbii kana Iyyoobtu dubbata. Iyyoob sanii dubbate caalaa eenyummaan Iyyoob maal akka ta'e har'a qabxii jalqabaa kana wal wajjiniin ilaalla. Iyyoobii nama ija isaa Waaqayyo irra ka'ate irraa kan hafe nama qabeenyi isaa har'aa boriiti yookiis jireenyi kun maal ta'inna jedhee nama dhiphatu hin turre. Biyya lafaarra jiraachuu isaatiif dhaloota bara sana jiru keessaa Iyyoob nama kophaa isaa Waaqayyoof jiraatu ture. Waaqayyoof jiraachuu isaa qofa miti Iyyoob biyya lafaarra ija isaa eenyurra iyyuu hin kaa'anne. Qabeenya kooti kan jedhu qabeenya horatee lafaa qaburra ija isaan ka'anne. Ni lammaffaan immoo ijoollee kooti jilba koo keessaa ba'an kan jedhu ija isaan ka'anne. Haadha manaa kooti kana Waaqayyotu naa kenne dhaqna kooti jedhurraa isheerra ija isaan ka'anne. Iji Iyyoob kana hundumaarra darbee Waaqayyorra jira ture. Hiriyoota isaa caalaa Waaqayyoon dhaga'a. Qabeenya isaa ilaaluu caalaas Waaqayyoon nama ilaalu ture. Nama akkasii kanatu seexanni isa hammeessuudhaan yeroo seexanni isa rukutu oduu guyyaa tokko kufaatii guddaatti itti dhufe. Kan nama dhibu keessaa irraa jala kufe miti Iyyoob. Yeroo lakkaa'ee yerootu kuffisaa deeme miti baraa baratti kufaa deeme miti Iyyoob. Guyyaa tokko keessatti misiraachoo kufaatiitu itti baay'ate. Misiraachoo gammachuu qooda dhaga'u. Inni tokko harroota dhume, inni tokko hoolota dhume, inni tokko saawwantu dhumeedha, inni tokko immoo ijoollee kee dhumeedha. Iyyoobiif oduun gaddaa wal goree gaafatti dhufu maalan ta'a egereen koo jedhee boo'ichatti hin deebine Waaqayyotu kenne Waaqayyoof fudhate. Ijoollee isaa dhumeef gadda taa'u miti Iyyoob. Qabeenya isaa badeef gargaarsa nama biraa gaafachuu miti. Maaloo na gargaara jechuu miti Iyyoob. Ija isaa Waaqayyorra waan ka'ateef jireenyi koo maal ta'inna jedhee hin dhiphanne. Maalirra ija isaa waan ka'ateef Waaqayyorra ija isaa waan ka'ateef isa Waaqayyo jedheen ta'a. Akka diinni narratti hojjete kanan ta'u. Sadiinni jireenya koo kana bal'eessuuf raawwate hin ta'u. Balaan argate kanatu narratti fiixaan ba'a miti. Akka Waaqayyo jedheen taa'edha. Firoota koo keessa jirtu laataarra namoonni baay'een balaa garaagaraatiin miidhamtanii kubaan haalonni garaagaraa sin miidheera kisaaraa garaagaraa keessa galtanii jirtu. Haala warri kiraayisii global kiraayisii amma addunyaa mudate kana keessatti isinis tarii miidhamtaniitu gaagaamtaniitu ta'a. Maalan ta'a egereen koo iddoon jiru biyya kan jiraadhu kana keessatti akkami laata jechuu dandeessu ta'a. Misiraachoo waa tokkoon sitti hima. Ati akka namni siin jedhu hin taatu.
akka diinni kee siin jedhe hin ta'u akka tufiin jettus hin taatu akka waaqayyo abbaan kee teessoo irraa siin jedhe taata. Kanaaf Iyyoob homaa tokkotti hin lakkaa'u ture akka waaqayyo jedhe hin taa'e. Kanarra darbee Iyyoob dhandha isaatu madaa'u jalqabe. Yeroo dhandhi Iyyoob madaa'u jalqabu haati manaa dhufte namicha dana maal taate ammayyuu istiil waaqayyo maan amantaa jira jettee waaqoon eeggattaati. Ammallee waaqayyoon gattee duutu hin jiru waaqayyo hin jettu ittiin jette haati manaa. Iyyoob akkas jedha ture hin jedhu akkas yaa giiftii ko siif akka ittiin si ife yoo ta'e iyyuu anaaf akka ittiin aan ifne waaqayyoon kana ganeessan naqa isan ganuun isa ganuurra si ganuu naa wayya jedha. Iyyoob iji isaa waaqayyo irra waan jiruuf jecha haadha manaa isaatii hin dhageenye. Iyyoob gaafa madaa'uuf miidhamni dhufu dhaqna isaa dadhabe akka jechuun harki namni qabu yookiin qeensi namni qabu iddoo qaamni isaa kee iddoo fedhe hoosise hooquu fi danda'a. Kan Iyyoob garuu hin dadhabe. Harka isaatu dhaqna isaa dadhabe. Naa hooqi jechuu dadhabe harka isaatiin. Haadha manaa dhugaa miti seen ganteetti tokkiteetti. Gani jettee Iyyoob ganuu isa ganteetti. Iyyoob haati manaa ganuu dhugaa miti harka isaatu dhaqna isaa gane. Kanaaf qiraacii fuudheetu dhaqna isaa hooqqata. Harka isaatiin hin danda'u. Qeensata raamma'e isa ciccite qeensatu dhimma isaaf hin baasu ture. Qiraaciidhaan harka isaa kanaan dhaqna isaa hooqqata ture. Yeroo akkasii keessa hiriyoota guddaa qaba. Hiriyaasatti dhiyaatu isaa gadii qaba. Isaanis waan garagaraa isaan jedhu ture. Jechatti darbatan danuutu ture. Iyyoob garuu kan hundumaarra darbeetu boqonnaa kana keessatti waa tokko jedha. Jecha jabaa tokko. Ani madaa'ee mayyuu tortoree waaqayyo wajjin hin jira. Kutaa kanatu baay'ee natti tola. Yeroo waaqayyo isa balleessu, yeroo inni lubbuu isaa keessaa baasus abdiin nama waaqa malee jiraatu maal ta'e na laata'edha. Ani dadhabee yoon ta'e waaqayyo wajjin hin jira. Yaa warratti tolee bashannanee jiraatu warri waaqayyo malee jiraatan kun maal ta'u boriin isaanii jedha. Ani waaqayyo wajjin abdiin qabaadha. Addana keetti waa tokko argina maal ta'e na laata sama caalu kee bakka shanitti caafame keessaa inni jalqabaa nu ammas keessatti arginu maanni yoo jenne qabxii guddaa nu kee fudhachuu dandeenyu warri waaqayyo malee jiraatan maal ta'u laata. Waa tokko na amantu laata bararra jiraannu kana keessaa waa tokko isinitti dubbadha. Namni baay'een inni waaqayyoon qabus inni waaqayyoon hin qabnes tokkumaadha. Akka jechuun bartoonni Yesuus yeroo biyya lafaarra ture yeroo lama bidiruun raafame. Inni tokkoffaan otoo Yesuus keessa jiruutti hin raafame. Warri lammaffaan immoo otoo Yesuus keessa hin jiraatin ittiin raafame. Warri Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 57 booda nu ilaallu yeroo bidiruun raafamu sana waa tokko argina. Bartoonni Yesuustu keessa hin jiruuf hin dhumna jedhaa deemu. Yesuus gaafa galaanarra deemaa dhufu immoo ekeraatti fakkaateedha. Haala jiran keessatti kan isaan yaadan Yesuus dhiyaasa isaaniin jedhe sana yaadanne isaan maal taana dhiphataa waan deemaniif ekeraa itti fakkaate Yesuus innoo ana amma gooftaan jedhutti. Yesuustu keessan jiruuf raafamaa turan. Ammas yeroo kan biraa Yesuus bidiruu isaanii keessa kutaa tokko lixee rafaa jiruutu otoo Yesuus keessa jiru raafamu. Waa tokkoon isinitti hima. Warri Yesuusin hin qabne raafamaa jiru bidiruun isaanii duwwaan. Warri Yesuus mana isaanii keessa jiru raafamaa jiru. Waa tokkoon sitti hima. Wanti itti taatu kan biraan hin jiru. Yesuus isa si wajjin jiru sana. Salafoonaati si fide sana ilaali. Yeroo hundumaa isaa wajjin moota. Isaa wajjin jiraatta. Isaa wajjin galma ga'uu dandeessa. Maalan ta'a hin jedhina. Akka waaqayyo jedhe waan taanuuf. Bidiruun keenya Yesuusin baatee jira akka warra Yesuusin hin qabne miti. Yesuus gaafa ka'u inni fayyisaa nama hundumaati keessumaa immoo kan amantootaatidha Phaawulos Ximootiyoosiif yeroo barreessu. Yesuus biyya lafaatiif isa seerraafamtu kana mataan ba'ee fi hin dhufa ta'a. Guddummaa isaa hin agarsiisa ta'a bar tokko yeroo tokko guyyaa tokko hin agarsiisa ta'a. Nuyi warri Yesuus bidiruu keenya keessa rafu garuu hamma Yesuus hin jiru jennutti ga'uu nurra jiraatu jiraachuu isaa arguu danda'udha. Kanaaf iyyuu bakka jedha warri waaqayyo malee jiraatu gaafa lubbuun keessaa baate maal ta'u laata'edha. Ani madaan kun Yesuus waaqayyotu keessa jira. Abdiin qaban maal akkan ta'uun beeka'edha. Jirtuu laata. Maal akka taa'u namni beeku jira laata nu kiyaa akka waaqayyo jedhan ta'a jedha abdiidhaan nama deemu. Abdiinaa kenneera waaqoo namni jedhaa deemu jira laata. Egaa addunyaan keenya kana keessa maal ta'inna laata isa jedhuuf inni jalqabaa nu ilaallu. Warri waaqayyo malee jiraatan maal ta'u? Warri waaqayyo wajjin jiraatan raafama galaanaa bedda kee darbaniiru. Dhiphina kee darbaniiru. Sodaa keessa darbaniiru waaqayyo qaban. Firoota koo barri tokko hin dhufa. Barri warri waaqayyo waammatan duwwaan oolan tokko. Yeroon tokko hin dhufa. Akkammaa kanan ta'u. Tarii isaan lamma jiru kun waan baay'ee nu raajeffachiisa dinqiidha jechuu dandeenya ta'a. Wanti kanarraa dhufuu danda'a jira. Garuu warri ija isaanii waaqayyo irra ka'atan homaa tokko hin ta'an. Inni lammaffaan maal ta'e inni laata macaafa qulqulluu bakki inni itti argamu
isan torbee darbe isinii dubbise Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 66. Nis maali waa'een dhaloota haaraa kun maal ta'ina laataadha. Achi keessatti abbaan dhala godhachuu didee Zakkaariyaas hamma bara dulluma isaatti eege. Haati manaa Elsaabeexis waa tokko taati. Isheenis dhala godhachuu dadhabdeetu akka dubartiin ulfaa garaa seetu gaafa guutu ol qabatti boquu ol qabattee deemti. Gaafa dulloomu boquun gadi nama jedha. Otoo dhalan godhatiin mataa gadi qabatte dubartiin kun. Zakkaariyaasis bara isaa keessa abbaa baluu namni ittiin jedhan ture maqaatti waamamu hin qabunni. Yeroo inni barbaade maqaadhaan waama. Ni kaallu baay'eedhaan nama akkasii kanatu abdii dhabee iddoo aarsaa dhaabata. Iddoo aarsaatu dhaabatutu abdii dhabe. Utuu waaqayyoof hojjetu, utuu marfuula waaqota deddeebi'uutu jireenya isaatiif waan ta'uu dhabe. Na dhaala waan jedhu abdii tokko dhabe. Waaqayyoon garuu hin eeggata ture. Gaaf tokko akkuma carraa ta'eetu hixaan irra buunaan iddoo aarsaatti aarsaa dhiyeessuudhaaf achi ol gale. Sabi ala guutee maal nuu fidee dhufa laata'edha. Inni gadi ba'uu dide maal ta'e laata'edha sabi. Sabi waan inni jedhu laalaa achitti du'ee laata. Hin du'ee laata achitti maaliif gadi hin ba'edha. Isa waaqota afaansaa qabnaan gadi ba'ee. Gaafa gadi bu'us gallaan mucaan gaafa garaa Elsaabeex keessatti ulfa'amu hamma gaafa inni dhalatutti inni afaansaa hidhamaadha. Yeroo mucaan kun dhalatu immoo namni ollaatu yaa'ee wal lole marqaa nyaachuu dhufee uffata fidee bagadeessee yaa'anii dhufaniitu inni kaan kana ta'u sana ta'udha falmiitu geggeeffame. Maal ta'a mucaan kun wal falman mal falman akkasa ta'u akkam barbaade ta'udha akkas naafa ta'udha. Tarii jirtu laata namoonni baay'een ijoolleen koo akka koo naafa taatu akkam barbaade naafa taatu akka yaade naafa taatu dhiibbaa geessina ijoollee keenyatti ijoollee firaa irratti akkasa taatu jenna. Deemnee garuu waa'een dhaloota haaraa kun maal ta'innaa jechaa jirra ta'a. Akkuma kana Zakkaariyaas gaafa maqaan isaa caafamu arrabi abbaa waan hiikameef jarra mucaan kun maal ta'inna maal ta'uuf jedha ta'aa mucaa dinqii maal ta'inna laata jedhan. Waa'ee isa arrabi abbaa ni duudee miti kan isaan dhibu. Waa'ee arraba abbaa baname miti. Waa'ee jaartiin dulloomtuun deesse miti nama kan dhabaa jiru. Mucaan kun maal ta'innaadha. Waa'ee isa darbee irraanfatameera. Abboonni irraanfatamaniiru. Haadholiin irraanfatamaniiru. Namni gatii baasee irraanfatameera. Iddoo aarsaatti maaltu ta'e maaliif arrabi kee si didee jechuun hafeera. Amma garuu mucaa isa afaan saaqanne kanatu maal ta'innaadha. Dhaloon nama jedhu kun garamitti akka inni deemu namaan galu. Waldaa kiristaanaa kee jiraate biyya kee jiraate barate waan haalli guddina isaa haalli dubbii isaa namaan galu. Haalli teekinooloojii addunyaatti michoome kun namaan galu. Maal ta'inna laata bara jedhamaa jiruudha. Ammayyuu dhaloonni kun maal ta'inna laata. Egaa waa tokkoon jedha. Akkinni ta'u akkasa macaafni qulqulluun dhaloonni bara dhumaa hin ta'a jedhe sana ta'a. Dhaloota bara dhumaa keessaa garuu dhaloonni waaqayyoof jiraatu mootummaa isaatiif qophaa'a. Eebbifama. Macaafa qulqulluu keessaa torbeettaan immoo maal ta'inna laata bakkoota 5 keessaa bakka 2 laalleera. Bakkoota 3 immoo torbee dhufu ilaalla. Nu hordofaa. Eebbifama. Waaqayyoon galateeffannee barumsa keenya har'aa xumurra. Ulfinniif galanni kan keeti. Haaleluyyaa. Jaalala kee jiraanne nuyi. Utuu namni hin jiraattanuun hin jedhin maal ta'a laata kun mucattiin kun maal taate tunuun jedhu nama taaneera naman taatu muutuu jedhaniitu nama taataati jennaan jiraanne dukkana kee abaane abaarsa jalaa baane goda dukkana keessaa fuudhamne harki kee nama godhee har'a nu dhaabeera si galateeffanna ulfina sii kennina bara baraan galanni guddaan siif haa ta'u ammas nutti dubbatteetta jireenyi keenya kun akkati jette ta'a diinni nurratti dabseen ta'u miidiyaan addunyaa waan labsu kan hin ta'u waan mootonni addunyaa labsan kun hin ta'u isa jettetti ta'a situ mootii moototaati inni amaanis inni qindeessa addunyaa irratti socho'aa jiru kun hin ta'u akkati jette ta'a ammayyuu akkati jette nuuf haa ta'u yaadi kee nu biraa hin hafin akeeki kee fedhi kee wajjin haa ta'u nu eebbisi nu geggeessi mootummaa keetiif nu qopheessi maqaa Yesuusiin ameen eebbifamaa waaqayyo babbee waliin Uyan faina nanyatuna likinisa ubongelana Yesus kicha koti mafadra fama undua kakana mitandama Uyan faina natidiyate Uyan faina nanyatuna likinisa ubongelana Yesus kicha koti mafadra fama undua kakana Nidandama wakayotu jade Ninyutu nane morma Gubona rabwe Wajane nadema Wakayotu jade Ninyutu nane morma Gubona rabwe Wajane nadema Kun
reediyoo warra Wangeelaatii sagantaan keenya itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbata duraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenya maqaan isaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattoonni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51324 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tolu nu hordofuu dandeessu. Guyyaan fayyinaa naatti dhiyaate, guyyaan fayyinaa na nyaatu naan liqimsa, guboon galaanaa Yesuus riqicha kooti, mafaan raafamaa hunduu akka kanaa ni danda'ama waaqayyotu jedhee. Tunane morma gubonna rabuhe tunene dema wakayotu jede tunane morma gubonna rabuhe tunene dema. Guyyaan fayyinaa naatti dhiyaate, guyyaan fayyinaa na nyaatu naan liqimsa, guboon galaanaa Yesuus riqicha kooti, mafaan raafamaa hunduu akka kanaa ni danda'ama. Guyyaan fayyinaa naatti dhiyaate, guyyaan fayyinaa na nyaatu naan liqimsa, guboon galaanaa Yesuus riqicha kooti, mafaan raafamaa hunduu akka kanaa ni danda'ama waaqayyotu jedhee eenyutu naane morma gubonna rabuhe jedhee deema waaqayyotu jedhee eenyutu naane morma gubonna rabuhe jedhee deema. Sabseeni darbu leenjichi wuda yommuu naan dhufu, merere waaqni kee warri naan jedhanii kufuun gogoofo. Guyyaan fayyinaa naatti dhiyaate, guyyaan fayyinaa na nyaatu naan liqimsa, guboon galaanaa Yesuus. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwlensvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin